قاطع مجلس خبرگان حضرت آیتالله العظما سید مجتبا خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما من مریم ogeeyyii Iraan kan namoota amantaa fi siyaasaa gurguddoon guutameen wal-ga'ii taa'uun Ayatollah Mujtabaa Khaamene'ii Hogganaa Olaanaa Iraan isa Har'a taasisuun muuduun isaa mirkanaa'ee jira. Murtoon kun tasaa kan dhufe miti. Erga abbaan isaa wareegamee booda Iraan eenyutu biyya kana bidiruu dhiphinaa kana keessaa baasa jechuun yeroo xiinxaltu ijuun gara Mujtabaatti garagalee jira. Mee Mujtabaa Khaamene'iin eenyu? Maaliif addunyaan isa sodaatti? Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Misaa'elonni Iraan warri faca'aa yookaan kilaastar misaa'els jedhaman handhuura Israa'el irratti roobuun sirna ittisaa diinaa qorumsa hamaa keessaa galchanii jiru. Wanti arratee seera waraanaa kanaan dura beekamu hundaa cabsee jira. Gama kaaniin Teheraan har'aa qawwee fi misaa'ela qofa osoo hin taane herrega dinagdee addunyaa hodhuun Waashingitaniif akeekkachiisa dhumaa fi sodaachisaa dabarsitee jirti. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aanii dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Giddu galeessaa yeroo ammaa kana akkuma obomboleetti muddama guddaa keessa galee jira. Iraan isheen wiirtuu warraaqsaa fi gaara diddaa taatee waggoota 50 dhaabbattee har'a seenaa ishee keessatti boqonnaa haaraa kan dhiigaa fi imimmaan barreeffamee saaqaa jirti. Osoo aariin haleellaa Ameerikaa fi Israa'el hin qabbanaa'in, osoo dallansuun dho'iinsaa Teheraan samiirraa hin bittinnaa'in, addunyaan har'aa dhugaa guddaa tokko dhaga'uuf dirqamtee jirti. Iraan hogganaa olaanaa haaraa nama gaaddidduu keessaa ba'ee teessoom ifaarra taa'u argattee jirti. Innis Ayatollah Mujtabaa Khaamene'iidha. Guyyaan Guraandhala 28 2026 seenaa Iraan keessatti guyyaa dukkanaa jedhamee galmaa'uun isaa hin oolu. Lola waraanaa Israa'el baaruudaa leencaa fi Ameerikaan ammoo aarii seena-qabeessa jechuun moggaasan kanaan pireezidaantii Tiraamp fi Netanyahuun onnee Iraan rukutuun haleellaa qilleensaa kanaan hogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei mana jireenyaa isaanii Teheraan keessatti wareegaman. Garuu Tiraamp fi hoggantoonni Israa'el wanti isaan hin tilmaamne tokko jira. Misaa'elli sun abbaa ajjeese malee ilma haaloo ba'uuf dhalatee kan madaa dhiigaa qabatee kaa'u hin tuqne. Halkan sanaa yeroo misaa'elonni Teheraan irratti rooban Mujtabaa Khaamene'iin Teheraan keessa hin turre. Inni magaalaa Qum keessatti iddoo wiirtuu amantii fi beekumsa Islaamaa taatee keessaa barattoota isaatiif barnoota amantaa fi fiqii barsiisaa ture. Garuu waraanni sun isa hin dhiisne. Haleellaa Teheraan sanaan Mujtabaan abbaa isaa qofa osoo hin taane haadha manaa isaa Zaaraa Haddaad Adil, intala ogeessa siyaasaa beekamaa Iraan Gulaam Alii Haddaad Adil dhabee jira. Har'a Mujtabaan teessoo aangootii kan ol ba'u nama siyaasaa qofa osoo hin taane nama dhiigaa maatii isaa dhabee madaa guddaa onnee isaa keessatti baatee fi gumaa ba'uuf kakateetu dhufe. Mana Maree Ogeeyyii Iraan kan namoota amantaa fi siyaasaa gurguddoon guutame wal-ga'ii taa'uun Mujtabaa Khaamene'ii hogganaa olaanaa Iraan isa Har'a taasisuun muudee jira. Murtoon kun tasaa kan dhufe miti. Erga abbaan isaa wareegamee booda Iraan eenyutu biyya kana bidiruu dhiphinaa kana keessaa baasa jechuun yeroo tilmaamtu ijuun gara Mujtabaatti garagalee. Mee Mujtabaa Khaamene'iin eenyu? Maaliif addunyaan isa sodaatti? Mujtabaan fulbaana 7 bara 1969 magaalaa Mashaad keessatti dhalate. Inni ilma lammaffaa Ayatollah Ali Khamene'ii yoo ta'u, yeroo warraaqsi Islaamaa bara 1979 inni mucaa xiqqaa ture. Garuu qabsoo abbaan isaa sirna shaa'ii kuffisuuf godhu ijaan argaa guddate. Yeroo dargaggummaa isaa akkuma dargaggoota Iraan onnee qabanii waraana Iraaq fi Iraan irratti hirmaachuuf gara dirree lolaatti duule. Bara 1986 umurii isaa waggaa 17tti mudhii isaa hidhatee qawwee qabatee lafa dhukaasaa fi dhiigaa keessatti diina dura dhaabbatee jira. Inni waraana kanaan TV irraan kan arge osoo hin taane dhukaasa isaa kan dhaga'ee fi foolii baaruudaa kan fuunfatedha.
baroota darban keessaa Mujtabaan ifatti miidiyaa irratti kan hin mul'anne yoo ta'u, inni uffata amantii uffatee magaaluma Qum keessatti barsiisaa fakkaata. Garuu dhugaan lafa jalaa baay'ee xaxamaadha. Mujtabaan mootii gaaddidduu ture. Waajjira abbaa isaa keessatti furtuun siyaasaa fi waraanaa hundi harka isaa ture. Keessattuu hariiroo inni eegduu warraaqsaa Iraan humna baasijii fi humna Qudsii wajjin qabu namoota biyya sanii keessaa isa hunda caalaa jabaa isa taasisee jira. Bara 2019 Waashingten kana hubachuun ministeerri maallaqaa Ameerikaa Mujtabaa irratti qoqqobbii cimaa kaa'ee ture. Ameerikaan yeroo sana Mujtabaan aangoo mootummaa ifatee qabaachuu baatus gaaddidduu abbaa isaa duuba taa'ee ajaja waraanaa fi siyaasaa dabarsaa jira jechaa turte. Har'a Iraan keessatti namoonni garaagaraa kanneen akka pireezidaantii duraanii Hassan Rouhanii, Ali Larijanii fi Mohammad Jawad Zarif Mujtabaa cinaa hiriiranii deeggarsa isaanii agarsiisaa jiru. Kun immoo Iraan yeroo rakkoom akkanaa keessatti garaagarummaa yaadaa dhiistee tokkummaan diina dura dhaabbachuu ishee mirkaneessa. Gama biraatiin oduun muudamu Mujtabaa kun masaraadii Waashingten keessatti aarii fi tuffii uumee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namni of tuulummaan addunyaa bulchuu barbaadu ibsa kenneen muudamni kun fudhatama hin qabu jedhe. Tiraamp itti ufuun marii fi yeroo isaanii gubaa jiru. Ilmi Khaamene'ii namicha dadhabaadha. Akkuma Venezuelaa keessatti Delcy Rodriguez irratti hirmaannee anatu eenyu akka Iraaniin bulchu murteessuu qaba jechuun addunyaa dinqisiisee jira. Dubbiin Tiraamp kun uummata Iraan warra madaaniitti soogidda firfirsuute. Uummanni Iraan inni bilisummaa fi birmadummaa isaa dhiigaan kabachiifate. Ameerikaan eenyutu nu bulcha jedhee murteessuuf mirga maalii qabdi jechuun dadhansuudhaan bobaa jira. Tiraamp Mujtabaa dadhabaa jedhee tuffachuu danda'a. Garuu seenaan akka nu barsiisutti namni cal jedhuu fi namni dhokatee hojjetu yeroo aangootti dhufu dambalii sibiilaa uumuu danda'a. Amma Mujtabaa Khaamene'ii qormaata guddaa seenaatu isa eeggata. Harki isaa inni tokko kitaaba amantii qabateera. Inni kaan ammoo furtuu Misaa'ela irra jira. Inni abbaa isaa isa waggoota 35 biyya bulchee fi haadha manaa isaa ishee jaallatu dhabee jira. Tiraamp waraana eegalee jira. Garuu xumurri waraana kanaa harka Ayatollah Mujtabaa jira. Iraan har'aa gadda ishee dhiistee aarii fi onnee haaraan hogganaa ishee haaraa cinaa hiriirtee nutiin jilbeenfannoom deebiin keenya lafa raasa jettee eegaa jirti. Madaalleen ba'a giddu galeessaa ammaa guutummaatti jijjiiramee jira. Ilmi dukkana keessaa ba'ee addunyaatti ibidda roobsuuf qophii xumuree jira. Osoo qilleensi waraana ba'a giddu galeessaa samii dhoosuu fi magaalonni bobaa jiran Teheraan keessaa sagaleen pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan akkuma gaara sibiilaatti jabaatee dhagahameera. Pireezidaantichi nuti diinaaf hin jilbeenfannu dhiibbaa fi harka hin kenninu jechuun addunyaatti labse. Haa ta'u malee haasaan isaa kun qawwee qofa osoo hin taane akeekkachiisaa dippiloomaasii fi seera waraanaas of keessaa qaba ture. Guyyoota darban miidiyaalee warra dhiyaa fi diinonni Iraan jecha Pezeshkiyan micciiranii Iraan biyyoota ollaa Arabaatiif dhiifama gaafatteetti jedhanii olola oofaa turan. Har'a garuu Pezeshkiyan ija jabeenyaan ba'e diinni jecha kiyya micciireera. Kun shiraam isaan nuuf obboloota keenya warra ollaa gidduutti wal dhabdee uumuu barbaadu jechuun inni akka ibsetti Iraan rakkoo fi dhiphina waraanaa uummata naannichaa mudateef gadda qabdu ibsite malee dhiifama waan gaafatteef hin qabdu. Wanti hundarraa sodaachisaan garuu akeekkachiisa inni biyyoota ollaa kanneen buufata waraanaa Ameerikaa qabaniif kennedha. Pezeshkiyan shira diinaa saaxiluun biyyoonni ollaa obboloota keenya nuti isaan wajjin wal loluu hin barbaannu garuu yoo lafti isaanii akka buufata waraanaatti tajaajilee nutti dhukaafame nuti sofittisuuf jecha deebisnee lafuma sana ni aleella jedha. Kun biyyoota akka Kuwait, Bahrainii fi Imaaraatiif ergaa ifadha. Ameerikaan lafa keessan irraa yoo nu rukutte nutis gara mana keessanitti dhufna. Kun dirqama malee filannoo miti. Iraan yeroo ammaa kana aleellaa Ameerikaa fi Israa'el dandamachaa jirti. Pezeshkiyan hammam dhiibbaan irratti jabaatu deebiin keenyas hamma sana jabaata jechuun dhaadate. Akka inni jedhutti Iraan gowwoomsaa miidhaa fi of tuulummaa diinaatiif harka kennitees hin beektu gara fuula duraattis hin kennitu. Loltoonni Iraan humnoonni paasijii fi eegduun warraaqsaa mootummaa biyyattii keessatti qophii xumuranii daangaa eegaa jiru. Abjuun diinaa gara dukkanaatti jijjiirameera. Lafa keenyarraa takkuu tokkollee dabarsinee hin kenninu jechuun pireezidaantichi onnee uummata isaa kakaasee jira. Walumaa galatti har'a Pezeshkiyan waraqaa lama addunyaatti agarsiisee jira. Tokko waraqaa obbolummaa biyyoota ollaa wajjin qabu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo sibiila diinaa dabuuf qophaa'edha.
Iraan arrabsoo diinaa hin fudhattu biyya ollaas hin tuqxu jechuun ba'aa giddu galeessaa keessatti madaallii haaraam uumee jira. Samiin Tel Aviv inni kanaan dura eegumsaam Iron Dome jalatti nagaa fakkaatu har'a bifa haaraam kan sodaa fi dhiphinaan guutameen uffatee jira. Iraan aarii dhiigaa hogganaa ishee Ayatollah Ali Khamene'ii qondaaltota ishee gurguddoo dhabdee boba'uun madaallii waraanaa gootummaatti jijjiirteetti. Misaa'elonni Iraan warri Faca'aa yookaan kilaastar Misaa'els jedhaman handhuura Israa'el irratti roobuun sirna ittisaa diinaa qorumsaamaa keessa galchanii jiru. Wanti irratti seera waraanaa kanaan dura beekamu hunda cabseera. Kanaan dura yeroo Misaa'elli furguggifamu jiraattonni Israa'el da'oo seenanii of eeguuf daqiiqaa 7 qabu turan. Har'a garuu saffisaa fi teekinooloojii Misaa'elota Iraan irraa kan ka'e yeroo akeekkachiisaa saayireenii daqiiqaa irraa gara sekoondii muraasaatti gadi bu'eera. Kunis uummanni Tel Aviv, Yerusaalem fi West Bank eessa akka lixan wallaalchisee dhiphina hin eegamne uumee jira. Misaa'elonni Faca'aan kunniin iddoowwan murteessoo Tel Aviv keessa jiran rukutuun miidhaa fi barbadaa guddaa geessisanii jiru. Dhiphinni Israa'el keessa jiru kana qofa miti. Mootummaan Israa'el lammiilee isaa warra biyya alaa jiran gara biyyaatti deebisuuf xiyyaarota daldalaa hojiirra oolchuus ulaagaa cimaa tokko kaa'eera. Namni gara Israa'el deebi'u kamiyyuu guyyaa 30 biyyaa ba'een deemu jechuun mallatteessuuf dirqama. Guraandhala 28 irraa eegalee erga Ameerikaa fi Israa'el hogganaa olaanaa Iraan ajjeesanii as giddu galeessaa boba'aa jirti. Iraan dhiiga hoggantoota isheetiif gumaa baasuuf Israa'el irratti Misaa'ela roobsuu qofa osoo hin taane uffataalee Ameerikaa biyyoota Arabaa fi galaana Arabaa keessa jiranis rukutaa jirti. Har'a Iron Dome diigameera daqiiqaan 7 gara sekoondii muraasaatti gadi bu'ee jira. Waraanni kun waraana teekinooloojii aarii fi obsa yeroo dheeraa ta'eera. Iraan hoggansa ishee isa olaanaa dhabdus meeshaa fi onnee dhabuu diduun madaallii humnaa jijjiirtee Israa'eliif abjuu naasisaa guyyaa guyyaa taatee jirti. Teheraan irraa qawwee fi Misaa'ela qofa osoo hin taane herrega dinagdee addunyaa hudhuun Waashingitaniif akeekkachiisa dhumaa fi sodaachisaa dabarsitee jirti. Osoo ija addunyaa dho'iinsa waraanaa ilaaluun hedduun warraaqsaa Iraan gaaffii doolaara biiliyoonaa tokko pireezidaantii Tiraampiif dhiyeessee jira. Gatiin boba'aa baarmiila tokkoof doolaara 200 yoo ga'e dinagdeen Ameerikaa baachuu ni danda'a. Afayyaa'in wiirtuu ajajaa kaatama lambiyaa Ibraahim Zulfiqaar ibsa baaseen Ameerikaa fi Israa'el Iraan keessatti injifannoo waraanaa gonkumaa akka hin argatiin saaxilee wanti isaan godhan ijoollee dubartootaa fi namoota nagaa harka duwwaa ajjeesuu akkasumas bu'uuraalee jireenyaa uummataa barbadeessuudha jira. Wanti caalaatti Iraaniin aarsee diinonni kunneen nuti uummata Iraaniif dhaabbanna jedha harka kaaniin ammoo boba'aa ibsaa fi bishaan uummataa rukutuu isaaniiti. Iraan haala kana keessatti obsa guddaa agarsiisaa jiraachuu ishee Zulfiqaariin ibseera. Nuti odeeffannoo basaasaa qulqulluu qabna. Bu'uuraalee boba'aa, enerjii fi tajaajila kanneen Ameerikaa fi michoota ishee ba'aa giddu galeessaa jiran hundi harka keenya jala jiru. Garuu obbolummaa uummata Islaamaa naannichaatiif jennee hanga ammaatti obsa godhanneerra jira. Kun ergaa dippiloomaasiiti. Iraan obsi ishee dhumaa jiraachuun biyyoota Arabaa naannichaatiif akeekkachiisaa dabarsitee jirti. Tarkaanfiin ittaanu maal ta'uu danda'a? Zulfiqaariin addunyaa Islaamaa dammaqsee Ameerikaa fi Israa'el dhiibbaa gootanii yoo hin dhaabsifne ibiddi kun naannoo guutuu liqimsa jechuun waamicha godhe. Yoo haleellaan bu'uuraalee Iraan irratti godhamu itti fufe Iraanis deebistee bu'uuraalee boba'aa naannichaa kanneen akka Saawudii, Imaareetii fi kan kana fakkaatan barbadeessuuf dirqamti. Yeroo sanatti boba'aan addunyaa ni dhaabbata. Gatiin baarmiila boba'aa tokko doolaara 200 olitti utaala. Gatiin doolaara 200 jechuun maal jechuudha? Ameerikaa keessatti gatiin boba'aa daangaa darbaa indastiriin ni dhaabbata. Gatiin meeshaalee samii tuqaa dhumarratti rakkoon dinagdee addunyaa dhuunfata. Iraan Misaa'ela ishee caalaa tarsiimoo boba'aa kanaan Tiraampiin dhiphisaa jirti. Walumaa galatti har'a Iraan furtuu dinagdee addunyaa irratti quba keessee dhaabbatteetti. Nu gubduu waliin gubanna jechuun Tiraampiif filannoo hadhaa dhiyeessitee jirti. Addunyaan ammaa yeroo boba'aan dhiiga wajjin wal makuuf deemu kana hafuura qabattee eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanalaa YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.